أنا رسول الله يسون الرسول وأنا واجر ولا لو ستين فكاتو خلا في مسؤول خيرون شلي هذا همزة سيكون خيرون قوتو ستي فيا ما جرتيم يا ما عرفاته كنا جالا مال برباد وانا تنانجت كنا أولي جرا دس ياجرو خيرو قوتو تسي فيا ما جرا شارموتا هجون جيراتو ما أنت سيقال جوايا وفتكية قويا ربا تقويا كنا قرأ سيقال جا ما سيقال جي كنا أبجيتشا لغا جرتو ستما وان فيتي أكا فيتي تيواتي الباتي دران سن أكا تقوفتو غراسي كيسا رفاتيان أكا تقوبتي سكري متا إبتو كسيقالو أكا تجرينيا كي تجبسي سكران أكا تفجبتو سكران سيف همزة لنا كسي نفجبتا دايوسا همزة دايوسا سنجيتو إسي لمانو كسي نفجبتا نسنقران أكسي نجرينيا كيسا نجبتا نسنقران ويتينو تكبجانا ما تفجتشا وانا مانجيتشو لأمنو كنا وانا ما واجهتشون دندين وانا ما رفسون دندين ويسي تنبكاتين أتي توقفها عرفاته ولاغا دوبرتون ما كيساباتي جرت مدبين كي مدبي شمراني كيساباتي جرت جولين دوبرتي جالي جدان دقي فدا كديران لي دقي فدا هاتي فاته دوبرتوتا كيسا تنقل موفتو دوبرتوتا يسين كيسا قل موفتو شلي يجون ورا ملقان فيدم خوري مناتي متي هاتي فاته منافين تاتو أما بود كاكايا هندي كيسا فيديو كانوا الكاردا هنوما منافين تاتو هوري مناتي متي سينا مبودا ملقان أبان فيرتي فيدمو دندسن بري كفلتاني في أبان فيرتي فيدمو دندسن دولتي كل هررجة أمة هررجة في أمة ولتي بوسو ديمتي جارا أبا غداتي فواقو قوتو جتي أما لتي أمة هررجة توكي همزانيا آجتي انفورو سيجو سنفوري سنجان مالتو قال هررجة كنا كيسا وجولين هررجة دوكو غورا كيسا نقلي نايسين يو ألي أمة هررجة توكي جراد فيديو نافي داتنين ماليف كنا جت جد أنا غافدا غارونا ما تقولون فادا واجه چوني ميركا قوتو كبان nama tokko dhuunfaa waan barbaadetti cabsuu mirga guutuu qaba. Atis ammoo Hamzaallee waan fedhe naan jechuu mirga guutuu qaba. Kolkoloon tunis aartii keessaa baateen talli teenna. Waan fedhe naan jechuu mirga guutuu qabdi. Ani garuu likkii isii galcha. Yeroo isin takka naan jettu dhibba tokko jedhaani shallee shaarmuxaa tana. Takkaa yeroon hundi itti fayyadamtu. Ani nama dubartii kolkoloo akkanaa tanaaf bakka kennuufi. Nama arrabaallee jilbiifachiiftanii miti dhugaa isinitti himaa. Shallee haadhafaatee ati shalleedha. Shalleen naa waa jechuu hin dandeessu. Shamarranis gorsuu hin dandeessu. Kanaaf uummanni Harargee haasaa isaan oofanii ganda galchaa jiran kana akka dhuunfaa kiyyaatitti tan uummata Harargee hin tuqinee nan tuqinaayis. Uummata Harargee diqqoo mallee ittiin buunee natti hin bu'ina. Hamzaa yoo danda'e na waliin haa taggalu. Haati faatee yoo dandeesse na waliin haa taggaltu. Walitti nu dhiisa. Saniin gara kaanitti akka waan namni uummata Harargee tuqeetitti fakkeessanii ajandaan taane uummata karaa balleessuudhaaf warra deemu. dogoggora akkasii keessan galina yoo Ahmad wallahi isinii kakadha ummanni keenya Harargee yoo an diqqishuma isin ummata Harargee maqama Harargee jedhu kana kaase wallahi dhiifama isin gaafachuu keessaallee waan isin jettanii fudhadha. Ani abadan ummata Harargee takka ol jedheellee laaleen beeku waan baddullee jedheen hin beeku. Hamza ammoo itti cabsa dhugaa isinitti hima. Nama tokko dhuunfaadhaan waan fedhe jechuun hin danda'a. Anas Hamzaan akka fedhe na arrabsuu danda'a. Waan fedhe naan jechuu danda'a. Haadha faatee ammoo taa'amma isiin narratti qaruutee of godhuu barbaadde jechuudha. Isiin narratti araadaa ta'uu barbaadde. Waan barbaadde of keessaa ga'al baatee narratti cufte. Na baasii jechuu bara. Qubni kun sitti haa galu sharmuuxa. Kan of keessa kaayee akkatti innaa shillibda. Qinxiraamii. Maalitti beekta waa'ee amma cirullee cigaraamu. Likkii si galcha wallaahi. Si galte nuti siyaasa qofaa miti warra waa hunda addaan baasee bare. Siyaasa qofa itti dubbannu waa'ee siyaasaa qofa itti dubbannu waa hundaa warra galeefi quba kan ofitti ol galchi sharmuuxitti Ahmad si arrabsuun gadi irratti araadaa taateen arrabsitee ganna baasta hoolaadhaati wallahi isin maraachisiif Hamzaallee Hamzaa dhageettee jirtaatillee Ashitti yoo ati fuute Hamzaa dhageeffadhu. Yoo ati ashitti fuute surree mataan baafadhaan.
surree tana gartee surree tana namni gadi baafataa mi'aan asiin ol baasa boo. Haati faaxee shalleen ammoo ilmaan arsee bakka hin buutu. Haati faaxee shaarmuxaan mallaqaan kaayiroo keessatti diqqaa guddaan itti fayyadamu. Shamarran arsee bakka hin buutu. Isiin shaarmuxaadha. Shaarmuxaan nama gorsuu hin danda'u. Shaarmuxaan jireenya ofii gadhiisee jireenya isaa keessaa bahee mallaqaan jiraatu shaarmuxummaadhaan mallaqa qaama ofii gurguree jiraatu. Ummata arsee shamarran arsee bakka hin buutu tun. Dubartii teenya takka bakka hin buutu. Warri haadha faaxee jala deemna haadha faaxee dhageemna jettan karaa badaa jirtan jala dachaa. Dhugaa isinitti himan yoo akkasiititti xiqimiin ala taanee tabalaashaanee kana booda hireen barbaannu akka haati faaxee mallaqaan fayyadamtu mallaqaan fayyadamna jettanii murteessitan hin dandeessan itti deema. Garuu intalattii shaarmutitti ta diqqaa guddaan kaayiroo keessatti mallaqaan itti fayyadamu hundi keessanuu yoo akkasiitti dogoggoruu barbaadan itti deema. Mana ni ijaarannu gara fuulduraatitti hamilee nu barbaachisu jireenya keenya jiraachuu hin barbaannu yoo ka jettan taate. Mee waan ati naan jettuu silaala haadha faaxee. Arrabuma ati na arrabsituu silaala. Na arrabsuu barbaade. Homa ati jettee na arrabsitu. 100 godhee sii deebisa. Jecha takkatti 100 sii baay'isaan. Si kabajee ture yeroo jalqaba osoo na baasuu baatte si arrabsu ture. Garuu narratti araadaan taatu ani sirratti araadaadha. Quba dheeraa kana gartee kan ofitti kaayuuf qaxaqqateetan. Silaa wanni biraa wanni ati beektu hin jiru. Takkaama. Uffata kiyyaati naa murteessitu si jammar. Jireenya kiyya akka fedhetti yoo jiraadhaan. Akka fedhetti. Huccuu takkatti gugaggaa 100 yoo godhadhe. Sin ilaallatu. Ayin malakkatan. Inuma gara kamiinuu sin ilaallatu. Tishartii takkatti waggaa 100. Annama kaayoo qabuudha. Kolkoloo akka keetiitii miti. Annama jireenya ofii jijjiiruu barbaaduudha. Kolkoloo akka keetii shittoo afuufatee hudduu dabbaa isaa fuudhee kaayiroo keessaan deemaa gurguraa ooluu miti. Hudduu dilbii sanbaattee magaalaa keessaan deemtee gurguraa ooltee miidiyaa rabbaatee ijoolleetti sirbita. Achi as deemtee ammoo Ahmadiin arrabsu. Baalee keessatti nama akkasii hin agarre. Ati hoo? Baalee keessatti namni akkanaan jiru. Arsii keessa namni akkasii hin jira. Ilmaan arsee keessa shamarruma akkasii arsii keessa dhalattee hin jirti. Ati bar shamara ija re'ee nyaattee bar ija re'ee nama jiraa ija nama keessaa baasee nyaatee barati. Hin jirtu shamarran akkanaa arsii keessa. Osoo bilginnaa dalaytu osoo baalagummaa dalaytu badii isii fudhachuu diddee ijoollee biraa balleessuudhaaf shamarri dalaytu arsii keessa hin jirtu. Ati arsii keessaa baatee jirta. Galmee arsii keessa haqamtee jirta. Haqamtee jirta. Ilmaan arsee keessaa si haayidheela. Galmee keessa rasnee jira. Hundi keessan haqa. Dullattii badduu tana. Tortortuu. Maasi galchee waa'ee jireenya namaa keessa galta. Itti ammoo uffanni isinii birqiidha. Uffanni isinii birqiidha. Uffata jijjiirachuun isinii birqiidha. Ana biratti wanta akkatti hin liqu. Wallaahi huccuu kana guyyaa qulqullummaa isii qofa haa qabaatu. Miicamaa qofa haa ta'u malee waggaa tokko yoo godhadhe nan qoccawwan. Uffata hin laalamu. Biyya faranjii kana keessatti uffanni hin laalamu. Warra biyya arabaa keessatti mumkin birqii ta'uu danda'a. Tishartii tana jijjiirattu. Tishartii tana jijjiirattu. Dullatti nama dalagatee jiraatu. Sii galtee? Sadaqaa mootummaan nyaadduan. Haadha faatee? Wallaalummaa keeti kun kana si haasofsiisu. Ani biyya kana keessa waggaa 8 ol jira qashti. Yoo sii gale nama har'a biyyarraa dhufee as keessa jiruu miti. Waggaa 8 ol biyya kana keessa jira. Amata 8 ol. Amata 8 guutuu mootummaa si qallaba yoo jette wallaalummaa keeti, baliidummaa keeti. Sammuun kee yaadu birrii ittiin hudduu kee gurgurattee nyaattuun alatti waan beeytu dullatti. Waggaa 8 keessatti mootummaa si qallaba yoo jette dhugumatti ati wallaaltuu taate hubadhu. Ati hudduu tee gurgurii jiraadhu. Ijoollee shamarran ammoo lafaa ol dhufaa jirtu. Shamarran gowwoomsi. Ijoollee xixiqqoo gowwoomsi karaa dabarsi. Shallitti. Sinaa yaamnu dhugaa sitti maan. Shamarran takka karaan dabarsitu yaa shaarmutitti. Wallahi haadha faatee likkii si galcha. Jaalattee jibbite akka ati dhudhuuftu si godhaan. Bukkee naan jettee miireefi osoo dhiirummaa kiyya agartee jecha sana afaan isin bawwan. 8 si dhuufisa si keessa ol kaayee akkatti si galchee gizee 10 tuut si goosisa dullatti haadha raa'u kolkolo. Bukkee namaan jettiin saalfattu dhalaan. Yoomna jala qabatteen agarte. Hunda manaa si qabsiisee si dhuufisa gizee 11 diqaala. Atiin bukkee jetteen tun hudduu teeyila hunda manaa si qabachiisee gizee 11 si dhuufisa haadha faatee 11 akka ta'e akka harree kanatti tuut gootu si godha.
الناش اللي بدا قبسي هاجرو غرا جيفت رفي نما تكافا بجان كبون